eenyuuf nyaachiftanii jaarsa keessa mana irraa baaftan nyaachifte taanaan algaara darbe keessaa buufadhu waan kan kee ta'ee kaa hayi habibti tiyya bar ifaajjee marqitee nyaachiftee caccabsaa nyaachiftee finiina nyaachiftee buddeena ajaa'iba kana waa meeqa hojjettee nyaachifte itti ifaajjee nyaachiftee miti waan ifaajjee nyaachifte san keessaa buufadhu gisee inni mana irraa bahuuf ka'e miira aariitiin osoo hin taane kolfaan itti kokkolfaa dhungoo garagaraa roomaantikii garagaraatiin morma isaanarra laphee isaa kana jala deddeemiti suuta jajjadhiiti. Balagee guddisa baddeedha tokko jetti jira kana ta'e jiituta jettu furrii. Gita jaarsi kan deemee ala irratti arraaggafateetiin galeetiin jedhe teetteetiin gadhiidhamanii hirkifattee. Nikaa kiyya sadiin naa kenni jetti giseen nikaa sadiin itti kenne amma. Nikaa sadiin eega fudhatte afaan ofii hudduu gootan jedhiftu. Nikaa kiyya sadiin eega naa kenni jettee afaan kan kee hudduu godhi jedhisi. Dayyuusitti. Wallahi itti qicii keessaa qicadhu. Abukaadoo bareeda dammaa waliin daaki loozii waliin daaki itti qiciitii ta'a itti qicha keessaa buufadhu. Eenyuuf keessa dhiifta biifti tiyya galgala gizee galu keessa hin jirtu. Gaggoon bisii keessaa buusi laastikii gurraacha jala kaayi. Mela la vez haadha teena tana jechuun ummaa teena tana argitanii miti haadha teena tana yoo laaltaniitiin jettan sa'a kana asraa irraa qabdee badada eegalti zuurii irraa qabdee badada midhaaniin ka nyaatuun ka dhuguun waamee qan badada eegalti waamee qan badada eegalti galgalli sa'a 12 geennaan keessa waraabbatte aanan ajaa'ibaa kana ba'a aanan ajaa'ibaa kana si galee atillee jaarsa kan kee akkasitti ganama homa haphiitti kenni homa laaftuu guyyaa bakka biraa oola waan ta'eef jechuudha. Gara naannoo sa'aatii misaatetti ta ganamatti buufte keessaa buufadhu. Ta ganamatti buufte sa'aa misaatii keessaa buufadhu. Ta sa'aa misaatti buufte asraa keessaa buusi. Ta asraadhaaf galgalatti buufte ammoo dammaqi waarii qixxeellee isa bichaan eegini keessaa buufadhu. Dhiira boksiidhaanii miti kan horatan abibti tiyya. Fuula kan kee hambaashaa dhayaa bade fakkeessitee hambaashaa ibiddi jala bade fakkeessitee jettee eddeeti miti kan keessaa qicattu. Gizeenni balbala gabba'e hajaan yoo sitti dhagahamti rakkinni mana keessaa sooqiddi mana keessaa dhumate shunkurtiin mana keessaa dhumate timaatimii mana keessaa dhumate yoo san sikkaate dhugaan mana keessaa dhumate jedhu inni gizee sanitti hinaafa akkana godhanna shakkitii kanaaf akkana taatii jedha. Gizee manni mana keessa sibira jiru gizee mashiishaa waliin harkiftu gizee garanaa gangalattu san suutumaan garanaa gangalchi dhugadhuuti maal jedhi laphee isaa kana qaqqabiti mudhii isaa kana qaqqabiti keessaa buufadhu. Wallaa itti buuftanii dhiiftanii kabiraa keessaa buufateen booyna. Sona si abbalummaati. Tatti buufte keessaa buufadhu. Silaa alarra yoo bayanni nuna nagaa oliin deebi'uumi sunillee tatti buufte yoo keessaa buufatte atillee tatti buufte keessaa buufatta gaaf kaan inni jechuudha akka saree mudhii gadi caccabdee hudhaa oliin deema. Saree mudhii gadi caccabdee argitanii miti. Mudhii gadi caccabdee harka afoo kana bichaan deema jechuudha gaaf kan adabatee gattaa gandarra hoobsaan deemu. Wallah billah sabaree qoraafadhu keessaa buufadhu qayyadhu bareechifadhuuti. Qayyadhaa yoo mana qayyaa dhaquu dhabdee jechuudha mana keessatti daarsiina qurunfudii loomii sooqidda walirratti danfisiiti sangallaalee ka'eetiin maa sanillee nama badhatee deemaa tanallee nama badhatee deemaa jira. Mana qayyaa deemii babbareechisi dubartiin gizee jaarsaa waliin jirtu yooma babbareedde yooma dhiqatte yooma uffatte bareeddi uffatan badin qayyaradhu ka ittiin waliin rafte jijjiiradhu ka halkan waliin bulteen ka ganama qursii waliin nyaattuun ka biraa kan misaa waliin nyaattu ka biraa kan iraatii galgalaa waliin nyaattu ka biraa ka wajjin raftuun ka biraa bannaash akka deemtee buddeena buuftee wajjin hin rafin jaarsa kee akka shunkurtii kartabtee wajjin rafin shunkurtii jedhaa wajjin hin rafin ala ooltee galte ala ooltee gallaan gara shaaworii kan keetii keetitti hillam dhidhiqadhu bobaa kan kee mullaaciin fayyadamin
loomii wantoota garaagaraa waan si urgeessu. Qaama kan keetitti ammoo jechuudha daabboo kan keetitti ammoo saamunaa foolii qabuun dhiyeessin saamunaa urgaa bareeda qabu ofitti hin dhiyeessin si balleessa alaarjii keessatti ta'a. Gisee nu waa dubbannu safuu dullatti safuu jedhe. Gisee kan kun aanan guchuma luffichaa akkuma qaban ol qaban haga jiru keessaa buufadhu gisee ni deeme dhiisi. Haga jiru keessaa qicadhu. Haga si harka jiru keessaa buufadhu. Gisee ni deeme ammoo rabbiin isaaf haa ta'u. Haa deemu sandalii ofii saqqaate. Sadiin ofii baadhatee teepha ofii waliin tumaa deeme malee maal fudhatee sirra deeme bibtiti. Teepha isaa waliin tumaa deeme miti haa deemu. Mee maal fudhatee deeme yoo deeme. Teepha ofii sadii wajjituma waliin tumaa deeme. Haga si harka jiru dhukkee irraa kaas irraa ilmadhu. Dhukkee kaaftee ilmattee jennaan hin seenoftuuyyu. Amma sa'a galgala sirriitti ilmatanii jedhanii hin sheenayan. Gaafa isaanii osoo hin ilmamin bule ammoo hin aarta. Si aarsa jechuudha osoo hin ilmatin hadha osoo hin ilmatin bule jettee. Osoo hin ilmatin bule jettee jechuudha ni aarta. Gaafa sirris sukkuumtee ilmattee hoo giddii waliin hin jiraatan giddii waliin jiraachuudhaaf hin rakkatina. Haga harkaa qabdu ilmadhu gaafa deeme abibtiti. Gaafa deeme baay'ee jedhi. Jala jedhisi bakka.